Ashama hordoftoota keenya egaa kabajamoo fi jaalatamoo akkam nagartan fayyada. Baga jiraattan argeessani. Awoo torbaan Oromoo Osfaanaa irratti akkuma suuraa argitan jechuu kiyyaa waa'ee Osfaanaa irraa dubbachuun barbaada. Torbaan Oromoo Soccer Tournament jedhamee kan beekamu waggaa 29 dabree hawaasa Oromoo tajaajilu, Oromoo walitti hidhuu, aadaa fi duudhaa Oromoo addunyatti beeksisuu fi fuudhaa fi heeruma keessatti akka Oromoon alagaa jalan deemne, akka Oromoon ufumaa isaaniitti wal baratee wal fuudhuu, walitti heerumuu hojjechuu keessatti shoora olaanaa taphate jechuudha. Osfaanaan uummata Oromootii fi akkuma beekamu jechuudha. Mee viidiyoo daqiiqaa sekendi moo'ii dhageeffadhame. Warri Osfaanaa baay'ee galatooma. I'm so proud of you guys. Hojii isin hojjechaa. Golfine. Akkuma viidiyoo waliin dhageeffannee Osfaanaan yeroo baniinsaa jechuun faayinalii irratti kaleessa faaruu alaabaa OPDO kan naannoo Oromiyaatti mana barnootaatti faarfamaa ture. Faaruu alaabaa OPDO walumaa galatti faarsisee ittiin banee jechuudha. Dur maanguddoonni dhuftee, sheekonni dhuftee du'aa'ii gootee, qeessonni dhufanii akkasi du'aa'iidhaan gammachuudha. Waan Oromootiin faaruu alaabaa qabsoo Oromoo tan taate. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa guyyaa si dhaabbannee gabrummarraa baanaa kumkuumilleen du'uu tinaafufa saniini faarfattee gaafa jalqabaatii fi guyyaa Osfaanaan xumuramus ittiin xumurtee gammachuudhaan gargalte Oromoon jechuudha. Faaruu alaabaa OPDO isaan kaleessa faarsisuun an akka dhuunfaa kiyyatti naaf surprise miti, hin ajaa'ibne. Maaliif torbaan kana saaxilaa turre Osfaanaan koreen boordii Osfaanaa akka fandiin guddaan mootummaan itti dhangalaase $500 ol itti dhangalaase dirree sanis kireessee baajata achitti bahu poolisoota 200 ol waan takkaa nuti Osfaanatti hin argine. Osfaana dur poolisuma gandatu kaawunii inni keessatti taphatu qofatu eegaa ture. Osfaanaa bara kanaa yoo laalle Raamsii kaawunii, Henippiin kaawunii, Anooka kaawunii, Shariif dabalatee poolisootaan lakkoofsan 200 ol ta'anitu eegaa ture jechuudha. Qamar Yuusufis akkasitti marsanii eegaa turan jechuudha. So kana hunda itti dhangalaastee investii irra gooti jechuu bilchiginnaan. Kanaaf nu surprise hin taanu. Kanaaf saaxilaa turre jechuudha. Kaleessa ammoo waan nuti dheengaddaa fi kalee fi dheengadda torbaanota dabran kana torbaan kana keessa nu saaxilaa turre kaleessa Osfaanaa ragaadhaan chaappaadhaan istaampiidhaan irratti nu dhahe jechuudha. Maaliidhaan faaruu OPDO tambara TPLF fi OPDO'n tolchite bara TPLF itti bilisoomte jechuudhaan akkasitti walaloof yadaloon itti qindaa'ee barreeffamee naannoo Oromiyaatti faarfamaa ture OPDO'dhaan kaleessa Osfaanaa irratti nu faaruu alaabaa saniin nu bansiifte jechuudha.
warri duraan nu qeeqaa turtan waan nu dubbannu kijiba seeyaa turtan arda isinii galtee yaa warra Minnesota keessattuu ani community of Minnesota isaan irratti xiyyeeffadhaa. Oromoo Minnesota keessa jiraatu irratti xiyyeeffanna. Maaliif nutas jiraata communityin ka Oromooti sababa community Oromoo ta'eef sababa hawaasa Oromoo tajaajiluu fi mootummaan state of Minnesota kuma dhibbatamaan investii irratti godhee baajata waggarraa baasaaf jechuudha. Community kiyya keessan jechuudha ka Oromoo hundaati. Oromoo bira dabre immigraantii kamuufuu tolooltummaa kan itti oolu jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoon Somaalee bira deemee tajaajilama. Somaaleen Oromoo bira deemee community Oromoo bira deemee tajaajilamaa jechuudha. Kanaafi communityin kan hawaasaati kan nama rakkate kamuu itti tajaajila argachuu qabu waan ta'eef akkasitti beeynaa mirga isaa falmachuu qabna jechuudha. Kanaafi communityin Osfaanan jechuudha. Osfaanaa fi communities dabalatee jechuudha. Community fi Osfaanan garaagarummaan qabu. Bilxiginnaadhaan investii irratti godhamee hijack ta'ee jira. Hijack ta'ee jira. Fudhatamee jira. Maaliif fudhatama? Waggaa 27 dabran kana Osfaanaan bakka qabsoon Oromoo ummanni Oromoo qabsaa'ota Oromootti wal argan hayyoonni Oromoo ka Oromoof qabsaa'an itti wal argan qabsoo Oromoo tarsiimoo itti kaayatan itti mari'atan waraana bilisummaa Oromootii fi qabsaa'ota Oromootiif galii itti sassaaban waan Oromoo fi Oromiyaa malee waan biraatiif itti tajaajilan kennu jechuudha. Osfaanaan kanaan tajaajilamaa turre alaabaa faaruu alaabaa Oromootiin Oromoon jaalattuun banamee cufamaa ture waggaa 29 dabran kana har'a immoo kan adda godhu alaabaa faaruu alaabaa OPDOtiin banamee itti cufamee jechuudha. Kun ragaa guddaadha jechuudha. Warra wanti nu dubbannu hundinuu kijiba soba isinitti fakkaattu nuti sobaan namarratti hin duullu jechuudha. Garuu dhugaa Oromoo ukkaamsuudhaaf eenyullee hin sodaannu jechuudha. Dhugaa Oromoo dubbanni bakka nu dhiite bullaa jechuudha. Isinii galaafi. Kanaafi wanni nuti irra dubbanne bubbultee isinii galtus akka isinii galtu nuti boru asoo kaleessa dubbanne osoo quba qabnu sodaaf asoo callisuu baanne dubbanne seenaadhaaf galmeessine jenne sheenaa irra qubaaf nyaachuu irra arda dubbanne jibbamne boru gaafa isinirraa bariitee isin dhugaa kana argitan wanti jarri sun jette dhugaadha. Ada dubbiin akkanatti. Ammaa'u text message keessan kaamantii irratti yoo laaltan uummanni Oromoo dhugaa argee dammaqee jira. Erga faaruun alaabaa OPDO sirna OPDO Osfaana irratti faarfamtee kaleessa uumnami hedduun shaak ta'ee rifatee hedduu takka gaddee waan hin eeggamiinitu nu mudate jechuudhaan uummanni reakshiiniin uummata Oromoo hawaasa Oromoo North of America akka malee jijjiiramee jira jechuu waa'ee Osfaana irratti jechuudha. Osfaana irratti shakkii uummatanii Osfaanan kan Oromooti miti akkamitti si ka OPDOti OPDO yoo kan jennullee taate OPDOon hin jirtu bilxiginnaatu jira. Maaliif wanni OPDO as keessatti faarfama akkuma goobanaa Abiy Ahmed faarsuu ture waa'ee kan jedhu of gaafachaa jiranii. Kanaaf Osfaana Oromoo haa baraarru isin jenna. Haa baraarru waliin haa baraarru. Nuti kijibaan maqaballeessiidhaan namarratti hin duullu dhugaa qabanneeti. Maaliif barbaachise? Osfaanaan bara kanaa faaruu alaabaa OPDO maaliif faarsisuu barbaachise kan jedhu uf gaafadhaa tokko tokkoon keessanii. Nuti ni beekna isinuma dammaqsuuf isinitti himuuf amma deebina malee jechuudha. Asumaan yaaftaamu mata guddaa ka waan kaleessa dabre yaadanne waan ardhaa malee garaa guuttachuudhaaf dhugaa sabaa ukkaamsee faarsee bulaa bilxiginnaa ta'ee biyyatti gale. Yaa mata guddaa duraan dursee warri isin jedhu kolfa kiyya lafa naa kaayi copyrightidha report si godhee sirraa buuse kolfa kiyya kolfiin viidiyoo yeroo waraabdu. This is my kolfa, my laugh, my laugher. Warri Osfaana kolfa kiyya mallattoo kiyya hin kolfiin isin jedhe. Ka itti aanu Osfaanaa bara kanaa viidiyoo reeftan faaruu alaabaa OPDOti walitti qabee isin agarsiise waliin galatoonfannaa Haftaamu Lammuun agartan jechuudha. Maaliif galateeffate ka jedhu wanti isaan irratti hojjetan yeroo dheeraa